Ashar kafone akkam jirtu daawwattoonni chaanaalii kootii marti keessan nagaan koo bakka isin jirtan utuu isin akka qabnu isiniin jecha eegan Saamu'eel Shibbiruudha. Guyyaa har'aa kana barumsa biraadhaan walitti deebineetti jirra jechaadha. Barumsi keenya guyyaa har'aa baayoloojii kutaa 11ffaa ilaallachaa. Baayoloojii kutaa 11ffaa what apparatus do biologists use? Biologistoonni jechaadha. Yemmuu eksperimentii tokko hojjetan wanta isaan fayyadaman ilaallachaadha walii wajjini. Kanaaf isinirraa kan eegamu akkuma beekamu jechaadha viidiyoo kana like gochaa daawwachuudha. Akkasumas warri chaanaalii kanaaf haaraa taatan yookiin keessummaa warri taatan jechaadha chaanaalii kana subscribe godhaan isiniin jedha. Yeroo subscribe gootan immoo viidiyoo nuti asii gadi lakkisnu jechaadha. Akka dafee isin bira ga'u yoo barbaadan mallattoo bilbilaa subscribe batanii jettu fuuldura jirtu cuqaasuutiin all godhachuutiin dagatinaan isiniin jedha. Egaan gaaffii yookiin yaada viidiyoo isinii hojjetamu kan qabdan yoo ta'e chaanaalii kana jalatti yookiin viidiyoo kana jalatti koomentii gochuutiin hin danda'ama jechaadha. Yaada keessan yaada qabdan hundumaa jechaadha. Nan dubbisa koomentii keessan koomentii jalatti naaf barreessuutiin hin dagatinaan isiniin jedha. Akkasumas warri bilbiluu barbaadanis description boxii viidiyoo kanaa jala lakkoofsa bilbila keenyaa jira waan ta'eef jalaa fuutanii quunnamuu hin dandeessu. Karaa addaatiin immoo namoonni barbaadan username telegram kootii at Sami Genius jettanii yookiin description boxii jalan isinii ka username kana jechaadha. Achi fuutanii naquunnamuu dandeessu jechaadha karaa telegramii wanta na wajjin dubbachuu barbaadan yoo qabaattan jechaadha. Kanaaf amma kallattiidhumaan gara barumsa keenyaatti galla jechaadha. Amma xumuraatti na wajjiniin tura. What apparatus do biologists use? Kan jedhu gosa lama jira jechaadha. Fieldiidhaaf laaboraatoorii keessatti yookiin dirreedhaaf laaboraatoorii keessatti meeshaa isaan fayyadaman ilaalla jechaadha. What do biologists in the laboratory? What do biologists use in laboratory? Laboratory keessatti jechaadha maal fayyadamu? Apparatus isaan ilaalla jechaadha. This is still a large list. Dubbannee fixuutiin dandeenyu jechaadha wanta baay'eedha. But there are some basic tools. This includes basic warra ta'an duwwaa ilaalla jechaadha. Microscopy injira, dissecting equipment injira, petri dishidha, pipettis and syringidha, centrifugedha, measuring cylinderidha, balance jecha tokkoon tokkoon isaaniitiin bal'inaanis ilaalla jechaadha. We have already considered measuring cylinders. Way measuring cylinder considered gonerada, pipettes and syringes when looking at the idea of accuracy. Accuracy asaadurre jechaadha. Way measuring asaati turre jechaadha. Meter cube centimeter jechni dubbachaati turre jechaadha. In scientific experiment all these are used for measuring volumes. Scientific method keessatti jechaadha yookiin scientific experiment keessatti kun hundumti isaa maal fayyada? Measuring volume jechaadha yookiin qabeessa faruudhaaf fayyada jechaadha. Usual of liquids keessumattuu immoo warra liquid ta'an yookiin dhangala'oo ta'an kan ittiin safarrachaa. But in some investigation they can be used to measure the volume of gas. Investigation biraadhaan immoo jechaadha maaliif itti fayyadamuu dandeenya? Volume of gas ta'uu danda'a jechaadha. In this example an upturned measuring cylinder is being used to collect oxygen gas produced when yeast converts to hydrogen peroxide into water and oxygen. Yeroo jechaadha unturned yookiin kan turned hin taane jechaadha measuring cylinder dhaaf yeroo collect goone jechaadha maaloo oxygenii gaasii oxygenii kana produced goone jechaadha yeast yookiin raacitii sanarraa convert yookiin hydrogen peroxide gara maalitti jechaadha gara bishaaneetii fi oxygeniitti yeroo produced yookiin convert yookiin jechaadha gaasiidhaaf fayyadamaati jirra jechaadha. Fakkeenyi isaa kunooti using a measuring cylinder to measure the volume of oxygen produced when yeast decompose hydrogen peroxide. Kana fakkaata jechaadha.
Some syringes are designed specifically as gas syringes and could be used as an alternative way of collecting the oxygen in the above experiment. Syringing kun jechaadha specifically isaa gaasiidhaafidha kan itti tajaajilu collect gochuudha oxygen sana collect gochuudhaaf jechaadha kan nuti fayyadamnu. Eshi apparatus sana dura duubaan adeemna jechaadha. Inni jalqabamanni balance jechaan madaala jechaadha. Are used for measuring mass. Maasii safaruudhaaf yookiin hanga wanta tokko safaruudhaaf itti fayyadamna jechaadha balance. They come in a range of size and properties. Range isaatiin akkasumas size fi size jechaan hamma isaatii fi hamala isaatiin jechaadha. Some can measure the mass of very heavy objects. Heavy warra ta'an measure gochuu danda'a. Maasii heavy ta'e yookiin qaama heavy ta'e jechaadha. Measure gochuutii danda'a, but not with any great degree of precision. Warra degree precision isaanii guddaa ta'e miti jechaadha. Other measure smaller masses to the nearest 0.0001 gram, 1/10,000 of gram. Kana jechaan baay'ee xiqqaa kan ta'edha jechaadha. Sometimes biologists need to dissect fi balance kana bal'inaan ignisaas bira jechuudha. Balance akkuma malaalee turre apparatus used for measuring mass. Meeshaa ulfaatina yookiin hanga wanta tokko ittiin safaruutii dandeenyudha jechaadha. Dissect jechuun immoo to cut apart or separate tissues for anatomical study. Hospitaala keessatti fa'aa arguutii dandeessu. Wantoota ittiin waa kutanudha jechaadha. Maqasii ta'uutii danda'a. Qaxxaamuraasa jennu jechaadha maqas kan nuti jennu ta'uu danda'a. Hospitaala keessatti fakkeenyaaf baqaqsanii yaaluu bifa akkasiitiin dissecting kun jechaadha saaxinii ittiin baatamtu qabdi yookiin sanduuqa ittiin baatamtu qabdi jechaadha. Kanaaf sometimes biologists need to dissect specimens to find out what they are like inside. Keessoon tokko baqaqsanii ilaaluudhaaf jechaadha biologistoonni maalitti fayyadamudha? Dissect itti fayyadamu jechaadha. This need not always mean dissecting whole organisms. Kana jechuun immoo organismoota hundaa dissect kanaan baqaqsuutii dandeenya jechuu miti jechaadha. Quite often students dissect organs such as the heart or the kidney to find out about their structure. Kana jechaan way kidney jechaan yookiin kaleedhaa fi onnee jechaadha. Way kalee fakkeenyaaf kana gabaabsinee malaallee kalee jechaadha. Yeroo kalee yaallu jechaadha. Kalee yaaluun egaa kaleenii fi onneen kutaalee qaama keessatti argamedha. Kanaaf isaan yaaluudhaaf dissect kana fayyadamuutiin keenya dirqamadha jechaan. Biologists may dissect all pellets. Pellet jechuun adaabbar kan hojjetamtedha. Wanta adaabboo xinnoo harkaan hojjetame jechuu isaati pellet jechaan. These are pellets containing the parts of food that the all have eaten and that cannot be digested and have been regurgitated jedha. Daabboon kun jechaadha. Digesting ta'u jechaadha. Garaa namaa keessatti digesting ta'u jechaadha. Dissecting this can give information about what the bird has been eating. Dissecting kun jechaadha. Information yookiin odeeffannoo waa'ee maalii wanta simbirroonni nyaatanu qo'achuutii dandeenya jechaadha. Ittiin dissecting kanaan egaan dissect jechuun baqaqsanii yaala hirmateetti wanta qaama tokko keessa jiru kan ittiin ilaalludha jechaadha. Kun akka asirratti ilaaltanutti kutaa qaama namaa keessa jechaadha. Wantoota adda addaa fayyadamnee ilaaluutii dandeenya. Akkasumas kun biology apparatus jedha. In the laboratory keessatti meeshaan nuti itti fayyadamnu jechaadha. Dissect jechuun baay'ee kun warra as keessa qaxxaamuraan jira. Wanti waa muru, wanti waa uru wanti hundumtuu jira jechaadha as keessa. Egaa warri kanaan maal jenna? Dissect jenna jechaadha. Dissect apparatus jenna jechaadha. Ashi
inni kan biraan petri dishiidha. Petri dish are round dishes made from glass or from plastic. Petri dish jechaadha round dish kan ta'e glaasii yookiin fuullee fi plastic irraa kan hojjetamudha jechaadha. They are used in many different ways. Wantoota adda addaatii fi tajaajiloota danda'a jedha. But usually to culture some organisms. Culture jechaan baay'ee baddanatti dictionary meaning isaa yoo ilaaltan aadaa jechuudha or traditional jechuudha jecha garuu as biratti culture some organisms kan jedhu kun walitti qabu jechaadha. Eegni isaa eegni as keessatti ilaalama jechaadha. Walitti qabu organismoota walitti qabudha jechaadha. Petri dishiin kan itti fayyadamnu jechaadha. Organismootatti walitti qabu. They are often filled with a jelly cell agar and used to culture bacteria. Agar kun jechaadha. Bacteria walitti qabuudhaaf fayyada jechaadha. There are many different agars containing different balance of nutrients. Agaronni kun jechaadha gosa baay'eetu jira. Balance fi nutrition yookiin sirna nyaata adda addaati jechaadha. Each type of agar can encourage the growth of different bacteria. Gosonni agar kun jechaadha kan isaan encourage godhan growth yookiin guddina baakteeriyoota adda addaa sanadha jechaadha. By marking a grid on the surface of the petri dishes, biologists can estimate how much of the dish is covered by bacteria. Mark grid isaan mark godhan sanarratti jechaadha. Surface sanarratti petri dish sana hubachuudhaan biologistoonni maal kan isaan estimate godhan jechaadha. Amma bacteriaan cover godhu ilaaluutii danda'u jechaadha. Akkasumas akkaataa guddina isaanii fast the bacteria are growing kan itti ariitii guddina isaanii jechaadha. Petri dish are also used to propagate or culture plants. Akkasuma immoo maal jechaadha biqilootas propagate gochuu yookiin culture gochuu walitti qabu jechaadha. Dhaaf hin fayyada. The small plantlets or explants in figure 1.14 in jallatti ilaalama have been grown on a special agar from just a few plant cells. 1.14 gaafa jedhu kun addanatti jechaadha. Plantlets or explants addanatti jira jechaadha. When they will grow roots and then shoots and leaves. Guddina jechaadha. Roots isaa hundee isaa jechaadha. Shoot isaa akkasumas leaves isaa ilaala jechaadha. When they are big enough they will be transplanted into spools of soil or compost and grown into mature plants. Petri dish can also be used. The petri dish show how effective different antibiotics are against certain type of bacteria. Hojiin isaanii kan biraan jechaadha. Effective antibiotics adda addaa jechaadha. Gosoota bacteria sanarratti kan isaan dalageessanidha jechaadha. Show how well different concentrations of enzymes digest a substance. Nimmo akkaataa enzyme jechaadha. Concentration adda addaatiin digest wanta tokko substance tokko digest godhudha. Kanaafis use jechaadha. The petri dish has one type of bacterium growing all over it. Petri dish jechaadha kan bacteriaan itti guddatudha jechaadha. Bacteriaan hundumtuu jechaadha kan itti guddatu except remember except in some of the areas near the white discs. Ishee xiqqoo kanatti siqee jechaadha. Bakka kanatti garuu this except jechaadha. Warra kanarraa kan hafe iddoo kana hundatti jechaadha guddachuutii ni danda'a. Garuu iddoo adii kanatti siqee guddachuutii hin danda'u bacteriaan jechaadha. Kun exception isaan yookiin exceptionally isaatii jechaadha. Inni taanu
These discs contain different antibiotics. Iddoon adiin kun jechaadha antibiotics adda addaa qabatee wanta jiruudhaaf baakteeriyaa simachuutii hin danda'u yookiin anti jechuun siluma immoo maal jechuudha farra jechaadha. Baayoo jechuun immoo akka jalqaba irratti baayoloojii kutaa 9tti ilaaltaniitu jirtu. Bio means life jechuudha jechaadha. Kanaaf antibiotics jechaan gabaabamatti maal jechuudha farra lubbuu jechaadha. Baakteeriyaan immoo lubbu qabeessa wanta ta'eedhaaf jechaadha yookiin wanta lubbuu qabudha waan ta'eef duutii danda'a jechaadha antibiotics kanaan yookiin farra lubbuu kanaan duutii danda'a. Kanaaf bakka adii adiin kun xapxaabottiin adii adiin kun jechaadha antibioticsiidhaan guuttee waan jirtu yookiin antibioticsii contain gootee waan jirtuuf jechaadha. Baakteeriyaan sun maal hin ta'u achirratti guddachuutii hin danda'u jechuu barbaadeetu. The clear zones around the discs are areas where no bacteria are growing. Diskiin gidduu sun jechaadha baakteeriyaan kan irratti hin guddanne jechaadha. Clearly some antibiotics are more effective against this bacterium than others. Antibiotics hundi kun jechaadha effective godhu jechaadha baakteeriyaa kana warra kaan caalaa jechaadha effective guddaa qabu jechaadha. This petri dish contains agar mixed with starch. Petri dish kun jechaadha agarii starch wajjin mixed yookiin walitti makame qaba jechaadha. There are several ways in the agar which contain starch digesting enzyme. Maal qaba kun immoo agaarota baay'ee qaba jechaadha kan starch enzyme digest godhan jechaadha. The whole area has been stained with iodine. Iddoon hundumti isaa jechaadha maalidha iodine keessa jira jechaadha. Which turns blue black kan ta'e jechaadha halluun isaa blue black when it reacts with starch. Starch wajjin react yemmuu wal godhu jechaadha halluun isaa maal ta'a blue black ta'a jechaadha. The clear areas around the wheels show that the enzyme has diffused out of the wheels and digested the starch. Around iddoon kun jechaadha bakki sun maal agarsiisa enzymoonni sun jechaadha diffused out ta'uu isaanii yookiin keessaa bahuu isaanii jechaadha. Yeroo kam jechaadha yeroo digested ta'u starchiin sun digested jedhu jechaadha. Ashi kana fakkaatan kuni eshi addanatti immoo maal ilaalla microscopy ilaalla jechaadhanisi laboratorii keessatti kan itti fayyadamnu. By the way iddoo lamanittuu jira field irrattis jira jechaadha laboratorii keessas jira jechaadha. Garuu microscopy gosa lamadha jechaadha asirratti kan ilaalla. Optical microscope or light microscope and electron microscope ilaalla jechaadha. Optical jechuun ishee kanadha. Light microscope jechaan microscope ifaa jechuudha. Electric microscope jechuun immoo isa kanadha jechaadha. Een addanatti hubachuutii dandeessu. Kunuunsa biratti sirriitti kaa'ee jira. A light microscope and B an electron microscope. Egaa light jechuun maal jechuudha? Light microscope jechuun maal jechuudha? Electron microscope jechuun maal jechuu akka ta'e bal'inaan kunuunsa bira jira. Optical microscope. Optical jechuun light microscope jechuun that use beams of light to produce magnified images. Optical microscope kun jechaadha wanta tokko guddisee mul'isuudhaaf jechaadha. Maal barbaada beams of light iddoo ifti jirutti malee jechaadha inni hojjetu jechaadha. Yoo ifa argate wanta tokko guddisee mul'isuutii danda'a. Kanaaf yeroo baay'ee iddoo kan barbaadna jechaadha foddaa banannee jechaadha. Foddaa banannee teenya jechaadha gaafa light microscope harkatti qabanneetti jirru iddoo foddaa banamu yookiin ibsaan jiru malee wantoota sana arguutii irra kan hin dandeenyu jechaadha dukkana keessatti hojjetu wanta ta'eedhaaf. Inni kan biraan electron microscope kan jedhu kun that use beams of electrons to produce magnified images. Egaa kun bal'inaan inni ilaalla adda addummaa isaanii amma asirratti ibsu. Electron microscope kun jechaadha inni immoo
wantoota sana yookiin image sana mul'isuudhaaf maal barbaada jechaadha elektirikii yookiin ibsaa barbaada jechuun ibsaa isa ifu osoo hin taane socket charging itti godhamuuti qaba jechaadha charge godhamuuti qaba elektirikii barbaada jechaadha gabaabumatti. You are unlikely ever to use an electron microscope simply because of cost. Yeroo baay'ee jechaadha electron microscope kana fayyadamna. Maaliif costi jecha. Amma fakkeenyaaf biyya keenya Itoophiyaa keessa jechaadha electron microscope kun iddoo lama malee hin jiru. Kun immoo maalirraa ka'eeti? Costiin isaa baay'ee qaalaadha jechaadha. Laala yaadaa gamma akka biyyaatti kan hin danda'amne namni dhuunfaan tokko argatee akka salphaatti yookiin dhaabbati tokko akka salphaatti argatee itti fayyadamuutiin baay'ee rakkisa jechaadha electron microscope kana jechaadha. Kanaaf yeroo baay'ee maalitti fayyadamna optical microscope kanatti fayyadamna jechaadha. Light microscopes vary from basic microscopes that can be used in the laboratory and even taken out and used in the field to very sophisticated to microscopes that are linked to image enhancing computer programs to produce all kind of image that help to make the image clearer. Yeroo baay'ee gaa sochuu as waan ta'eef akkuma bifa kanarratti argitan maybe argitanii beekuu dandeessu baay'een keessan immoo arguu dhiisuu dandeessuun beekamu. Iddoo lamanittuu akkan jalqabarra isiniin jedhee fayyadamuutiin dandeenya jechaadha. Baannee deemuutii dandeenya haala salphaadhaan jechaadha. Ifa barbaada waan ta'eef ifta jiraatu malee fuunee deemna jechaadha. Guyyaatti fayyadamna haala kan yoo ibsaan jiraatetti fayyadamna jechaadha. Kanaaf kun baay'ee salphaadha jechaadha gatiin isaa baay'ee cheapidha. Kanaaf laayitii kana fayyadamna jechaadha. Of course biologists also use electron microscope that give much higher magnification and importantly much higher resolution so that more detail can be seen. Lala biologistonni jechaadha maalitti fayyadamu electron microscope kanatti fayyadamu. Electron microscope kun argamee jennaan baay'ee gaariidha yookiin baay'ee waan murteessaadha. Sababni isaa maal jedha? Sababa maaliitiif jechaadha higher magnification and importantly much higher resolution. Way magnification fi resolution kana inni laalla magnification jechaan jechaadha wanta xinnoo taate tokko fakkeenyaaf jalqaba gaafa microscope kana ilaaltan jira wanti irra kaa'amu slide kan jedhamu jira. Sliding bifa kanaan yoo jiraate wanto irratti ilaaluu barbaadan sana achirra keessoo jechaadha. Slide sanarra keettu slide kanarra fakkeenyaaf wanta nu ilaallu waan mana geessu yoo ta'e jechaadha. Bifa diimaadha wanta irra buusaa jiru kun yookiin tuttuqaa jiru kun isinitti mul'ata yaada. Akka kana gooneet microscope kana jala keenya jechaadha. Erga microscope kana jala keenye isa booda wanti xixinnoon kun microscope jala gaafa galtu ammam geessi jechaadha. Bifti ishee kun ulaamana geessi. Ammana geessi jechaadha. Tokkoon ishee ammana geessi. Ammana geessi. Kun maal jedhama kaa guddisee mul'isuun isaa kun maal jedhama? Magnification. Jenjaan jechaadha. Amma kun iddoo kanatti iddoo ammaa kanatti jechaadha walitti sissiqeeti jira wantichi. Bifa kanaatiin walitti sissiqee walirra bubu'ee faayyuu jira. Garuu addanatti gaafa laallu baay'ee walirraa faffagaatee kana jechuun ituu safarree safara baasaa jechaadha. Seentimeetiriidhaan haa ta'u miilimeetiriidhaan safara qabachaadha. Amma nuti safarru sun walirraa fagaateera jechuudha. Inni walirraa faffagaachuun isaa kun maal agarsiisa? Resolution isaa agarsiisa jechaadha. Kanaaf kana maal hojii dubbanne wayee resolution fi magnification dhaaf akka nuti electron microscope kana barbaannu jechaadha. Electron microscope kana light microscope kana irra caala jechaadha.
higher magnification fi higher resolution waan ta'eef caalmaatti akka inni fudhatamummaa qabu jechaadha. Isa godhee jechaadha. Fakkeenyaaf do you know kana beektaa kan jedhurratti resolution is the ability to distinguish between two points that are close together. Resolution kun jechaadha ability wanta tokko gidduu jiru jechaadha pointota tokko gidduu close isaan walitti ta'anii jiran irratti jechaadha gargar bal'isee mul'isuudhaaf yookiin gargar gurguddisee mul'isuudhaaf kan nuti itti fayyadamnu jechaadha resolution. If resolution is poor, they will merge into one point and the detail of the image will be limited. Resolution kun poor yoo ta'e jechaadha wantichi will merge walitti ta'uu danda'a waan ta'eef jechaadha detailii image sana limit okay kan murtaa'e ta'a. Electron microscope have a much higher resolution than optical microscope. Again light microscope kun higher miti resolution in sustain magnification in sustain low da amma murtaa'e qabachaadha baay'ee wal caala. Electron microscope kun garuu higher resolution fi higher magnification waan ta'eef in caala jechaadha optical yookiin light microscope. Adanatti adadummaan isaanii sirriitti fe'itee jira. Optical microscope uses beams of light to produce magnified image. Optical yookiin light microscope jechaan ifa tokko yookiin image tokko mul'isuudhaaf jechaadha yookiin wantoota tokko mul'isuudhaaf ifa barbaada jechaadha beams of light barbaada. Electron microscope uses beams of electrons to produce magnified images. Innimmo image sana jechaadha magnify gochuudhaaf maal barbaada electron barbaada jechaadha. Eshi adadummaa saas jira footoo kanarraa ilaaluutu dandeessu sun suuraarraa ilaala. Inni kan biraan centrifuges. Centrifuge no maalodha. Centrifuges are used to separate solids from liquids. Centrifuge kun immoo jechaadha solid yookiin jajjaboo tokko dhangala'oo keessaa separate gochuudhaaf fayyada jechaadha. Used to separate solids from liquids where simple filtration is not adequate for the task. Egan jajjaboo dhangala'oo keessatti hin bulbulamnedha. Yeroo sana bifa centrifuge kanaan yookiin centrifuge kanatti fayyadamne jechaadha gargar dhiiluutii dandeenya jechaadha. Some solid particles are very thin and float around in a liquid although they are not properly dissolved in the liquid. Jajjaboonni tokko tokko jechaadha liquid keessatti waan hin bulbulamne irra bololi'u jechaadha. Kana waan hin bulbulamneef irra saata ta'u jechaadha. Yeroo sana centrifuge kanatti fayyadamne jechaadha dhiiluutii dandeenya yookiin gargar baasuutii dandeenya jechaadha. Centrifugation can separate these solid particles from the liquid without the need to filter. Filterituun ta'in jechaadha yookiin filterituun godhin centrifuge kun jechaadha separate godha jechaadha solid particle kana maal keessa liquid keessa jechaadha. The mixture is placed in a centrifuge tube and placed in the centrifuge. Mixer isaanii yookiin bulbulli isaanii makoonni isaanii jechaadha centrifuge tube akkasumas centrifuge sana keessa ta'a jechaadha. The centrifuge then spins the tubes at high speed high jechaadha speediin isaanii baay'ee high waan ta'eef jechaadha centrifuge sun speediin isaa baay'ee high jechaadha. As the tubes spin, the gravitational force on the solid particles force them to the bottom of the tube. Gravitational force inside jechaadha particleonni jajjaboon sun akkasaan gara bottomitti gadi bu'an yookiin jala bu'an taasisaa jechaadha. Some centrifuges called ultra centrifuges can spin really fast and cause extremely light particles to fall to the bottom of the tube. Ultra centrifuge kan jedhamu kun jechaadha baay'ee fast kan ta'ee fi olaanaadha jechaadha light particle bottom gochuuf yookiin
ifa sanaaf jechaadha of keessa gad dabarsuudhaaf baay'ee faastidha jechaadha. These ultracentrifuge are used to separate the various components of animal and plant cells. Ultracentrifuge kun immoo maaliif fayyada jechaadha? Componentii animaalii fi jechaadha biqilootaa fi lubbu qabeeyyii separate gochuudhaaf fayyada jechaadha. Seelii isaanii separate gochuuf fayyada jechaadha. Centrifuges is commonly used in hospitals for stool tests where the ability to separate particles quickly and clearly is very useful. Hospitaala keessatti jechaadha kan inni fayyadu maal quickly dhaaf clearly faayidaa qabeessa baay'ee faayidaa qabeessa abilitiin sun faayidaa qabeessa akka ta'u jechaadha. Centrifuge kun maal fayyada achitti gargaara jechaadha. Centrifuge kun asirratti ilaaluu dandeessu. Centrifuge machine that spins the separate solids from the liquid. Liquid sana solid sana liquid keessa separate kan hojjetin godhacha quadrati gargaditti ilaalla. What do biologists use in the field? Amma maatti maal ilaalaa turre what do biologists use in the laboratory kan jedhu ilaalaa turre jecha biologistonni laboratory keessatti maal akka isaan fayyadaman ilaalaa turre amma immoo maal ilaallaa jira dirree irratti maal itti fayyadamu. Apparatusin biologistonni dirree irratti fayyadaman maal fa'aa akka ta'e ilaalaa jechaadha. Amma immoo biologists do a lot of work outside the laboratory. Biologistonni jechaadha wantoota baay'ee bakkeetti hojjetu jechaadha. Laboratoriidhaan alatti hin hojjetu wantoota baay'ee hojjetu jechaadha. Akkuma laboratorii keessatti hojjetan laboratoriidhaan alattis wanta baay'ee hojjetu jechaadha. They study different areas to find out how the animals, plants and the microorganisms interact with each other and with the environment. Yeroo baay'ee jechaadha iddoo adda addaatti bineeldonni akkasumas biqiloonni fi microorganismonni walii isaanii faana akkasumas naannoo isaanii faana interact akkamii akka isaan qaban study godhu yookiin qoratu jechaadha. They find out how an area changes over time and how it is influenced by human activity. Maal godhu area jechaadha akkamittiin change ta'a yeroo irratti jechaadha akkamittiin change fida akkasumas human activity irratti yookiin gocha namaa irratti jechaadha kana hunda involve godha jechaadha. Taking measurements of the abundance of organism in the field. Measurement abundance jechaadha organismota dirree irratti study gochuudhaaf measurement safaruudhaaf jechaadha. Amma isaan qabatanii jiran organismota jechaadha dirree irraa amma isaan qabatanii jiran measurement gochuudha. Taking sample of the environment, for example soil, rocks, waters for analysis in the laboratory. Inni kan biraa immoo jechaadha sample fudhachuudha jechaadha. Environment sample gaafa jennu soil ta'uu danda'a yookiin biyyoo jechaadha rookii kattaa bishaan laboratory keessatti deemanii hojjechuudhaaf jechaadha. Furatu jechaadha yookiin dirreerraa collecting specimens for identification and analysis in the laboratory. Wanta ilaalamu microscopy jalatti wanta ilaalamu ta'uu danda'a wanta qoratamu ta'uu danda'a fudhachuudhaaf yookiin collect gochuudhaaf gara dirreetti bahu jechaadha. To gain an estimate of the abundance of organisms in an area. Abundance sana yookiin ammamtaa organismota sana gain gochuudhaaf jechaadha dirree irratti bahu jechaadha. Biologists often use quadrant maal itti fayyadamu jechaadha abundance kan yookiin ammamtaa sana amma organismonni qabatanii jiran sana jechaadha area tokko dhaqanii baruudhaaf biologistonni maal fayyadamu quadrats. Quadrati jechuun maal jechuudha iddoo ammaatti ol deebinaa jechaadha gara gadiitti ilaalla isiniin jedheen ture. Quadrat a small frame used for ecological or population studies. By the way, quadrat jechaan kun kutaa 8 biology gara xumuraarra jiran natti fakkaata. Qarxii jedha jechaadha saachirratti qarxii attanii baratanidha. Frame yookiin xawlaa irraa kan hojjetamedha. Suuraan isaa jaanaan sinitan agarsiisa. Kunooti kuno bifa kanaatiin jechaadha dhaabbisameeti jechaadha. Zuurii afuridha.
square kan ta'e bifa rectangle ta'uu danda'a maybe tiin kan tolfamedha jechaadha yoo isinitti mul'ate kun asirra dhaabbifameetidha jechaadha kan inni hojjetamu. Irri isaa kun bifa agoobaraa wayituyyuu buufatee jira. Agoobara beektu jedhee mayyaadhagaa. Bifa sanaan buufateeti jira irra isaa jechaadha. Kanaaf maakroos orgaanizimoota jechaadha kolleekti gochuudhaaf saayintistoonni maal yookiin baayolojistoonni maal itti fayyadamu jechaadha. Abundance of organism sana kolleekti gochuudhaaf maal godhu kwaadraatii kanatti gargaaramu jechaadha. There are many different types but the simplest is just a metal square. Gosoota adda addaa jira. Haa ta'u malee jechaadha. The simplest things yookiin salphaan metal square dha jechaadha. Sibiila irraa kan tolfame. It is placed randomly on the ground and the organisms found inside it are counted and the numbers and types recorded. Randomly dha jechaadha. Akkasumatti randomly gaafa jennu darbinee abboozati isa jennu jechaadha. Callisneedhuma kan nuti kekeenya. Callisnee malee duraa duubaan qulqulleessa deemna miti. Qarxii keenya yookiin kwaadraatii kana yeroo kakaa deemnu jechaadha. Asii fuuna takka deemnee keenya maayikirooorgaanizimoota achi keessatti argaman baay'ina isaanii kaawunti goona akkasumas erga lakkoofnee booddee jechaadha. Gosa isaanii immoo baasna. Gosa maayikirooorgaanizimoota achi keessatti argaman jechaadha. Erga gosa isaanii baasne immoo rikoordi goona yookiin hin galmeeffanna jechaadha. Kan achi keessatti argaman qofaadha jechaadha kan nuti galmeessinu jechuun kwaadraatii sana keessatti kan argaman qofaa isaanii rikoordi goonaa jechaadha. This data can be used to make an estimate of the abundance of the organism in the area. Kun maaliif fayyada jechaadha? Abundance yookiin faca'insa organismoota tokko jechaadha estimate gochuudhaaf jechaadha. Bakka naannoo tokko keessa jiru estimate isaa hojjechuudhaaf jechaadha. Figure 1.20 namaa jira. Asirratti jechaadha. Show studies students recording the content of a quadrant. Barattoonni kun jechaadha. Quadrant kanatti gargaaramuudhaan abundance organismoota record gochaati jiru jechaadha. The use of quadrats not confined to sites on land. They can be used underwater also. Faayidaan isaa yookiin kan nuti itti fayyadamnu jechaadha quadratii kana lafa duwwaa irratti confined hin ta'u galaana keessatti illee itti fayyadamnudha. Biologists also use quadrats to show how the numbers of a particular species changes across an area. Species jechaadha naannoo akka isaanitti across godhan jechaadha lakkoofsa sanas baruudhaaf itti fayyadamu jechaadha. To do this they lay down a tape measure or a long rope marked of every meter by rope kan ta'e jechaadha. Ol ba'u jechaadha hojjaa dheerina kan qabu across the area. This is called transect line. Transect line dha jechaadha. Inni immoo maadha they then place the quadrat by the side of the transect line and record the abundance of the organism the quadrat. Transect line kanattis gargaaramanii jechaadha. Abundance organismoota kana record godhu jechaadha. They repeat this every meter or every 5 or 10 meters depending on the length of the transect. Transect jechaan by the way jira jedheen abdadha. Transect jechaan safaratanii jechaadha kirriidhaan yookiin wanta akka finyootiin jechaadha yookiin fo'aa kan nuti jennu sanaan safaratanii jechaadha. Transect line meetira 5 yookiin meetira 10 jechaadha. Kan isaan randomly irraa kan nuti ittiin quadratii yookiin qarxii keenya sun kan nuti itti keenyu randomly dha jechaadha. 5 or 10 meters kaawwatii dandeenya. This gives a picture of how the abundance of the species changes across the area. Naannoodha naannootti adda adda jechaadha.
abundance facaatiin isaanii sun jechaadha. Orgaanizimoonni sun iddoo kana yoo baay'een jiraatan achi siqanii immoo xinnoo yookiin muraasa ta'uu danda'u. Isa kanaafidha jechaadha. The collect specimens for identification in the laboratory, biologists use a range of equipment. Isa erga collect godhanii immoo jechaadha laboratory deemanii equipment fayyadamu jechaadha. Collecting plants is relatively easy. Plant illee walitti qabuun salphaadha jechaadha. If they are not too large, small parts, for example leaves and flowers, yoo isaan guddaa dameen isaanii gurguddaa ta'e akkasumas baalaa fi sanyii isaa yookiin daraaraa isaa hin ta'in malee biqiloota walitti collect gochuun relatively easy salphaadha jechaadha. Can be collected and kept in reasonably condition for a short period. Yeroo gabaabaa keessatti salphaatti walitti qabamuu danda'a jechaadha. In plastic jars or plastic bags. Plastic jars yookiin plastic salphaa akka ta'uun isaa immoo plastic irraa kan hojjetamu uroo yookiin boorsaa keessatti collect gochuu danda'a. Part of plant can also be preserved using a plant press. Kan biraa immoo jechaadha qaamni biqilaa jechaadha plant press kan jedhamuun walitti qabamuu danda'a. This preserves the shape and the form of the plant part for some time, and the specimens can be analyzed later. Whole plants can be dug up and replanted for study in the laboratory. Plant press jechaan kun jechaadha tolfameetu jechaadha akka meerraas biratti argeen ture. Jiru plant pressing kun maaliif gargaara? Biqiloota jechaadha hidhamneetu jechaadha akka kirriitti hidhameeti kanarra kan darbee jedhanii kutamaa jechaadha. Sheepii isaanii ilaalamee jechaadha kanarra kan ol darbe dagaa pechaan kanarra kan ol darbe maal godhama replanted yookiin immuramaa jechaadha. Erga muramee booddee fudhamees laboratory jechaadha. However, animals pose a different problem because they move, they must be carved. Biqiloota walitti qabuun egaa salphaadha jenneerra. Haa ta'uyyuu malee bineeldota immoo walitti qabuun baay'ee rakkisaadha. Sababni isaa hin fiigu nama jalaa baqatu waan ta'eedhaaf jecha. They locomotorii jennaan jechaadha jaraan baay'ee nama baqatu dammaqanii fiigu waan ta'eedhaaf jechaadha. Jara walitti qabuun yookiin collect gochuun rakkisa jechaadha. Biologists do this in many different ways. Biologistoonni immoo dadhabina kana hambisuudhaaf mala adda addaa fayyadaman jechaadha. Some insects can be caught using nets like the ones shown in figure 1.1. Others are caught using pit file traps. Bifa kanaatiin jechaadha feestaalii irraa kan hojjetame fiixee ulee yookiin caafii ulee itti hidhame ilbiisota adda addaa yookiin maakiroo orgaanizimoota kana qabuutii danda'a jechaadha. Keessi isaa boolladha. Gaafa akkas qabamu jechaadha paawuriidhaan akkas gaafa naanneeffamu lubbu qabeeyyiin adda addaa keessa galuutii danda'u jechaadha. Achi walitti fuudhanii alkooliitti qabu jechaadha. Maaliif akka isheen hin jennetti alkooliitti qabama. Foolii sana erga dhageesseeti jechaadha. Gaazii faas ta'uu danda'a maybe erga foolii sana dhageessee socho'uu hin dandeessu jechaadha. Kanaaf kun kana fakkaata jechaadha. Translate line jechaadha straight line through an area. Random having no specific pattern, purpose or objective, bias jechaadha tending toward specific results. Kanadha jechaadha. Many night fly insects are attracted to light. Night fly warra ta'an yookiin warri halkan barrisan jechaadha. Ifarratti walitti qabamu fakkeenyaaf ibsaa mana keessan keessaa ifulaaluu dandeessu yookiin ampuulii lubbu qabeeyyiin adda addaa halkan dhufanitti iyyuu jecha yookiin itti barrisu. A strong light bulb hung in front of a vertical white sheet will attract a great range of insects which can be picked directly from the sheet when they settle.
and ultraviolet light bulb will increase the calcium markedly. Egaan jechaadha gabaabamatti translate line yookiin neetii kanatti gargaaramne jechaadha. Neetii kanatti gargaaramne ampuulirraas ta'e yookiin ibsaa mana keessatti furraa walitti qabuutii dandeenya jedha. Kunoo kana fakkaatu gaa toolsii yookiin apparaatuusi nuti dirree irratti itti fayyadamnu kana fakkaatu inni jalqaba irratti figure 1.2 sirriirratti data logger this used to record information fuuchuudhaaf gargaara jechaadha. A pH kit this used to measure the pH of the soil or water. pH gatii pH biyyeetii fi bishaanii safaruutiif gargaara jechaadha. pH kit jedhamu. Flowmeteriin kun immoo jechaadha amma dhangala'aa bishaanii safaruutiif gargaara jechaadha. Dhangala'uu bishaanii jechaadha. Inni kun field microscope dha. Investigate kan inni godhamu maalidha? Investigate of the structure of the specimens in the field while still fresh. Theodolite kan jedhamu immoo dheerina hojjaa mukaa yookiin sloopii wanta tokko safaruutiif gargaara jechaadha. Global position GPS egaa kallattii wanta tokko isa kana bal'inaan beektu jedheetii yaada. Kallattii wanta tokko barbaaduudhaaf jechaadha. Fakkeenyaaf tokko karaa deemtanii yoo karaan isin hirkaa bade jechaadha. Theodolite kanatti gargaaramtanii karaa sana argachuutti dandeessu jechaadha. Theodolite kun immoo jechaadha warri karaa hojjetan yookiin daandii warri hojjetan jechaadha maal godhu isa dura jechaadha taankii yookiin doozarii karaa sana soqu dura deemanii jechaadha gaara jira moo dachaadha moo diriiraadha moo karaan kun karaa kamiin bahuu qaba isa jedhu jechaadha. Inni ilaalu jaraatu to'ata jechaadha jalqaba. Erga ilaalanii xumuranii booddee gara kanatti goruu qaba. Mukti guddaan hin jiru hojjaa mukaasin safara jenneerra. This is used to measure the height of trees or of slopes in the area jenneerra waan ta'eef hojjaa mukaa safara akkasumas sloopii gaafa jennu dachaasaa ol ba'uusaa gad ba'uusaa jechaadha. Dirree wanta tokko safaruutti danda'a wanta ta'edhaaf jechaadha. Kana fakkaata jechaadha walumaa galaa. Biologist apparatusiin kana fakkaata jechaadha. Dirree irrattis ta'ee iddoo adda addaatti kan fayyadaman kana fakkaata jechaadha. Yaadii yoo qabaattan barreessan siniin jedha. Wanta kana akkan siniif hojjechuus nan barbaada. Mee walii wajjin hojjenna. Maal jedha gaaffii tokkoffaani? It is not true that wanta dhugaan taane barbaada jechaadha keessa electron microscope can only be used in the laboratory. Electron microscope jechaadha iddoo hundattuu hin fayyadamna. Laboratory qofaa miti jechaadha. Laboratory qofaa keessatti fayyadamna. Maaliif bakka elektirooniin jiru waan ta'eef jechaadha. Bakka elektiriikiin jiru waan barbaaduuf dirree irratti bahuu hin danda'u jechaadha. Kun dhugaadha. Some light microscopes can be used in the field. Kunis dhugaadha jechaadha. Laayitii warri ta'an microscopeota laayitii ta'an dirree irratti fayyadamuu hin dandeenya. Light microscopes give better magnification than electron microscope. False jechaadha kun. Maaliif electron microscope tiyyuu better than malee light microscope better image jechaadha. Light microscopes were invented before electron microscope kun sirriidha. Kanaaf deebiin isaanii kun siitaa jechaadha. Eshi gaaffii lammaffaa theodolite is an item of laboratory equipment that measures height. Kun dhugaadha. An item of field equipment that measures height. An item of laboratory equipment. Laboratory hundaan inni kun sirrii miti malee. Laboratory miti theodolite jechaan dirreedha field waan ta'eef jecha. An item of field equipment that measures height. Itemii heightii safaruudhaaf fayyada osoo hin taane an item of field equipment that measure slope.
an item of laboratory equipment that measure kun false limit kun immoo height of tree dha malee height isa faramiti kanaaf deebinsa kana sita jechaadha. Number 3, when biology centrifuge suspension the solids are separated from the liquid in the following way. Ne kun sita je solids are pulled to down sita jechaadha. Number 4, field work is important in biology because biologists can't gather information about individual organisms their D da kun D all D jechuun dandeessu jechaadha. Bacteria are usually by the way gaaffii lammaffaan kun sirrii miti suruma sirrii miti biin kunis ta'uutii danda'a maaliif heetii safaruu hin danda'a heetii muka wanta safare tokko isa kaan safaruu danda'a biif siisin ta'a jechaadha kun yaa bii jedhaa qabadhaasin biititti si qaammate bii jettanii qabachuu dandeessu inni kun immoo sii osoo hin taane biidha jechaadha. The solids are pulled to the bottom because they are heavier ulfaataa waan ta'eef jechaadha. Solidiin yookiin jajjaboon jalaa bu'aa jechaadha gara jalaatti bu'aa jechaadha. Isa kana siitti biitti qabadha. Bacteria are usually cultured in test tubes, beakers, petri dishes. None of this. Seedha jechaadha kun petri dishidha. Pitfall traps are used to catch flying in small ground wheeling animals. Kunis biidha jechaadha. When estimating the numbers of species in an area, biologists collect data, places several randomly. See number 8. Number 8 in Kenya. When choosing an item of equipment to measure volume, you should mainly consider these, which you can see that they will Sida jara debinsa Saditafan Sita Sagalafan. The wet sheet and bright bulb technique used to trap flying insects at night gives a good indication of the type found in the area, but a poor indication of numbers. Can you run Beta jara Kuranafan. Which of the following estimates is not true about the studies of an area? Consider jara. They show the strength of the current flow in stream. Kanjarudha jechaadha. Kanaaf baroonni keenya guyyaa kana fakkaata turi waan faana turtaniif thank you so much. Yeroo ittaanutti the relevance and the promise of biological science kan jedhu walii wajjin ilaalla. Amma xumuraatti kan sin faana tureyaan Saamu'eel Shibbiruun ture. Guyyaa ittaanutti amma walitti deebinutti thank you so much. Bye bye.